galatoomaa ulfaadhaa maqaa uummata Oromootiin baay'een isin galateeffadhaa. Ammas naabaanii kana akka jajjabeessitan hundi keessaniyyuu warri hangaan ammaas isin dhufini akka irratti hirmaatan yeroo keessan safeera baay'ee galatoomaa ulfaadhaan isin jedha. Ayyee galatoom artistii keenya kabajamtuu fi onnee saba siiftuu jirtu. Guma xiqqoo waatiin jedhu guma dhiifamanaa godhuutu artistiin darbi. Gastii keessana seensisuu dideedha mala lakkoofsa tokko barreesse malee namoota barbaadan sana gastii keessaa hodhabdes artistii miliyoona jala jiru akkas jedheetanii olgalchi gastii keessa seenuun dadhabe nama lakkoofsa barreessu malee. Ayyee rakkoon qabu nan ilaala namoota. Okay artistii daagim itti fufu gara sagantaa isaatti nuu deebisi ofii waan ammasiin jedhe hojjedhu. Artistii daagim as deebii sagantaa kee itti fufu. Ayyee ammallee egaa Zaaraan illee jirti asitti uffannaa aadaa Wallagaatiin faayamtee jirti. Ishiin immoo waan jettu qabdi daqiiqaa tokkitti si eeyyamama. Ayyee assalaamu alaikum hundi keessan uummata koo qaaliiwwan koo kutaan 11 akkam jirtu nabaalii obboleessa koo baga guyyaa har'aa geesse guma galatoomii ulfaadhu asumaanii uummata koo tokkummaatu nu baasa waan ta'eef egaa tokkummaan keenya humnadha adaraa keessan tokkummaa keessan jabeessadhaa isiniin jedha nabaalii eebba kitaaba keetii anis baga gangee atis baga rabbiin guyyaa har'aa si geessin jedha galatoomaa ulfaadha. Kanatti aansuutiin immoo galatoomii Zaaraa seenaa koo beekii jedhamti egaa isheen immoo uffannaa aadaa Arsiitiin akka kanatti bareeddee as baatee jirti. Ishiinis gabaabsitee waa jettu. Baay'ee galatoomaa Oromootti nagaan isiniif haa ta'u jedha. Eebba kitaabaa kanarratti argamu kootiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Amartii keessanuu kitaaba kana bitadhaa dubbisaa kitaaba kana bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Oromummaa jechuun gargaarudha. Ani seenaa koo beekiin jedhamaa tiiktookii irratti baay'een keessan na beektu wal beekna. Kitaaba kana bitadhaa dubbisaa mucaa kana bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Hayyee isinan jaalladha galatoomaa. Galatoom. Hayyee itti fufaa sagantaa namoota. Hayyee galatooma ulfaadhaa isiniin jenna mana keessaa tokkummaa. Mana keessaa immoo nama lamaan tokkorra yoo jiraatan yaada nuu fuudhiiti. Amma gara keessummoota kabajaa guyyaa irraatti isin dabarsina waan ta'eef. Ayyee ulfaadhaa galatoomaa mana keessaa ijoolleen tarii yaada kanarratti yaada dabalataa kennuu barbaadanii suusuuboo kanarratti waan jettu yoo jiraate dubbisee gaggabaasitaniituma yaada keessan akka nuuftan wal jalaa duubamu. Okay, biiftuu faashin waan jettu qabda yookaan diggittiin namni tokko waan jettan hoo qabaattanii yeroo itti fayyadamnu jechuudhumaa fi biiftuu waan jettu jedhiiti jaanseen dubbadha. Ayyee duraan dursee warra amantaa musliimaatiin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu warra amantaa biraatiin immoo akkam jirtanii harka fuunee nagaadhaa Oromoo koon jedha kanatti aansee na bahanii koo baga guyyaa kanaan si gahee nus baga gahee ummata koo saba koo Oromoo gaaf gandaa boniin qoodina kitaaba ennaan cidhe ennaan iddee hunda deemnee hirmaannaa isinis mucaa qaxalee ol ka'aa kana kitaaba barreessuu jechuun waan xiqqaa fakkaataa garuu waa jabaadhaa bira dhaabadhaa iddee jirtan hidhaa hamilee ta'aa fi isin jedhaa salaamu alaikum. Thank you galatoomaa ulfaadhaa rabbiin kabaja isiniif haa kennu kabaja guddaatiin haadha siiqqee fi artist Nafiisaa Abdullaakimiif akkasumas qarreewwan keenya babbareeddoo gara teessoo isaaniitiin nu deebisaa gara sagantaa itti aanutti dabarraa jechuudha. Sagalee siin barbaanna artisti dhumarra immoo sagalee Nafiisaa Abdullaakim hin barbaanna. Injira qophiidha qophooftee jirti. Dugdagatinaa jechuudha. Akka kanatti jechuudha yoo arguu barbaadanii. Ayyee diggitti yaada arguu barbaadan isiniin agarsiisaa egaa qophiin ajaa'ibadha. Haala ajaa'ibaatiin qophooftee jirti. Amma kanatti aansuutiin keessummoota kabajaa
Artisti Woi. digiti deeqaa tokko dhaamsa dabalafatee naan itti fufa. Ayyee. Dhaamsa namni qabu jira. Duraa dursaa waamicha keenya dhageessanii hundumti keessan kallattii garaagaraan asitti argamu keessanii fi hedduu barachuudha. Warroonni seenuudhaaf kanaa eeggataa jirtan hundumti keessan nabaaniidhaan asumaan baga daa'immichuun garii waa godhu. Hundi keessan warra as jala jirtan warri taaptaaf kan hundumti keessan galatoomaa ulfaadhaa siniin jedhaa. Yusri muutii qaba. Yusri muutii godhadhu muutii wal garsiisa. Xumureen jira waa biraa dubbachuun barbaadu dubbatamee jira waan ta'eef carraa walii kennaa. Deeqaa tokko dubbadhu. Asai. Kanatti hunduma keessan nagaan isiniif haa ta'u. Yusri muutii qaba. Waa'ee kitaaba kanaa osoo hin taane waa'ee kitaabota kanaa deeqaa tokko qofan dubbadha. Mubeen walbeen inni tarii na beekuu dhiisuu danda'a namni beekaa kitaaba gootota shanan gibee irratti hirmaadheen ture as biyya Ijiptii keessatti yeroo inni eebbifame. Naabaanii wajjin mikaruma miidiyaa kanaan beekaa nan qaamaan agarsiisa as keessaa namni qaamaan beekullee na beekullee hin jiru. Garuu kitaabi kuni kitaaba kooti keeti keenya kan Oromooti malee kan ganda tokko yookaan kan naannoo tokko kan nama dhuunfaa miti. Kanaafuu kitaaba kanaa dubbisuun immoo beekuudha. Dubbisuun sammuu ofii gabbisuudha. Akkuma garaan ofii nyaata barbaadu sammuun ofiillee dubbisa barbaada. Yeroo dubbisnutti immoo waan eenyummaa keenyaa waan keenyati. Waan kaleessa keenya dubbatu yeroo dubbisnu eenyummaa keenya baraa deema. Isa kanaafi Oromoon kaabaa kibba bahaa lixaatii kitaaba kana bitee haa dubbisu. Ola deemaa keenya immoo haa jajjabeessu waan danda'uun bira haa dhaabbatu. Kitaabi kun immoo kooti keessani keenya kan Oromooti malee kan bakka tokkoo miti. Kanaafin dhufee as keessatti hirmaadhaan illee galatoomaa hundi keessan carraa kanas waan naa laattan. Ayyee ulfaadhu obboleessa kiyyaa mubee kanarratti waan jettu qabaatte. Nam mul'ataa jira hangaruu. Mul'ataa jirti koosi qabee jira. Amma mul'ataa jirta iyyee. Ayyee waan jedhu qabu dubbadhoo naan jedhanii nu warra miidiyaa kana xiqqoosi sa'aatiin nu hanqata yeroo biraa guyyaa biraa dubbannaa. Ani gara kootii wanta jechuu barbaadu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kitaaba gootota shanan gibee irratti obboleessa keenya halkanii guyyaa irratti argamee cinqamaa ture. Nama gaarii obboleessa koo Xahaa Fiixaa yeroo ammaa mana hidhaa Ijiptitti badii tokko malee mana hidhaatti darbatamee argama. Akka rabbi isa baasu hundi keessaniyyuu du'aaidhaan akka yaadattan hin barbaada. Nama miskiina, nama gara laafessa, nama waa'ee sabaa irratti, waa'ee Oromummaa irratti Oromoonni kutaa 11 ni beeku Xahaa Fiixaa eenyuun akka ta'e kitaaba gootota shanan gibee eebbisiisuu irratti nama olii gadi fiigaa ture. Akkasumas ibsaa obboleessi keenya ibsaa fi obboleettii koo Shukuriyaa Diggittii kan jedhamtu warra yeroo sana cinqamee artistoota Oromoo Abbabaa Dhugaasaa irraa kaasee artistoota kutaa 11 hunda keessaniyyuu warra yeroo sana kitaabni shanan gibee biyya keessatti akka eebbifamne godhamnaan Ijipti keessatti akka inni eebbifamu gootan artistoota Diggittii ibsaa Oro Faamilii Kaliifaa akkasumas Diggittii fi namoota yeroo sana Xahaa Fiixaa dabalatee hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa bagammoo hadhaa kitaaba kan biraatiin sagantaa kan biraatiin dhaamsa dhaamoleetii wal argine isiniin jenna galatoomaa ulfaadhaa hundi keessaniyyuu. Galatoome mubee ulfaadhu. Suusuu waan jettu qabda tarii. Isheen itti aantu keessummoota qabna waan ta'eef keessummoonni keenya sa'aatii isaan beektanii namoota gurguddaa affeerree jirra. Itti injirti wanta rakkoon qabu Suusuu nuuf kalchi ulfaadhu kabajami. Amma warrumti kitaaba kana dubbisanii kitaaba kana gulaalantu jiru jechuudha. Kitaabni kun maal akka ta'e maal akka nuuf keessatti hammatuu fi ergaa maalii akka inni dhalootaaf dabarsu as gara gastii irratti ol ba'anii
yaada isaanii kan nuuf qoodan jechuudha. Fookilaristi kan ta'an egaa miliyoon tigist as jala jiranii isaaniin ol galchitanii akkasumas immoo barsiisaa yuunivarsiitii Dambidolloo kan turan jechuudha. Akkasumas barreessaa kitaabaa kan ta'an gulaalaa kitaaba kanaa fi akkasumas immoo kitaabicha dubbisanii itti amananii gulaalanii dhalootaaf darbuu qaba jedhanii warra ergaa isaanii nuuf kan nuuf dabarsantu jiru. Isaaniin immoo onlaayiniidhaan bilbilaan jechuudha kan isin ergaa isaanii asirratti isinii dabarsanii isaan bilbilaan isiniif finna. Egaa yeroo ammaa kana isaanis nu gidduutti argamanii ergaa isaanii nu dabarsu jenneeti kan eegaa jirru keessaa. Egaa barsiisaa fi akkasumas barreessaa Bariisoo Wayyeessaa jedhamu jechuudha. Biyya Indiyaa irraati isaan immoo kan isaan affeeru jechuudha. Kallattiitiin namoota kana gara waltajjiitti affeerra. Namoonni as jala jirtan garuu taaptaabiin keessan hin jiru, koppii liinkiin keessan hin jiru, sheeriin keessan hin jiru jechuudha. Baay'een isin jaalladha, baay'ee isin galateeffanna ulfaadhaa warri argamtanii jirtanii. Amma gara barsiisaa fi akkasumas barreessaa jabaa kan ta'an jechuudha. Barsiisaa yuunivarsiitii Dambidolloos kan turanii gara isaaniitti isin dabarsinaa. Barsiisaa Bariisoo Wayyeessaa biyya Indiyaa irraati isaaniin affeerraa jechuudha. Sagalee isaanii dhaggeeffattu kunoo nu biraa jechuudha. Galatoomaadha. Sagaleen koo inni gaama. Inni gaama itti fufaa. Barbaaddaa isiniin jecha jalqaba irratti hundi keessan qophii eebba kitaabaa dhaamsa dhaamolee bifa kanaan qopheessuu keessaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Jettaan sun obboleessa keenya Naabaanii baga guyyaa kana keessi akkasumas immoo baga milkii kana argatte siin jechuun fedha. Hayyee akkuma beekamu Naabaaniin kana durallee kitaaba gootota shanan dhibee jedhu gurra ummataatiin ga'eera. Kitaabni kun seenaa uummata Oromoo irratti kan xiyyeeffatedha. Kitaaba kanarraa seenaa warreen nuuf jedhanii wareegaman, warreen dhalootaaf jedhanii wareegaman, warreen nuunillee maqaa isaanii beekne kitaabota kana keessa illee warreen dubbistanii argachuu dandeessu, warri dubbistan immoo argitaniittu ta'uu mala. Kanaaf Naabaaniin durumayyuu qorataa seenaatii gara kitaaba dhaamsa dhaamoleetti osoo hin dhufin dura kitaaba seenaa jabaa barreesse. Kitaaba dhaamsa dhaamolee kanas kanoo har'a nu biraan ga'eera. Nuun immoo hirmaattonni kun kitaaba kana bituu qofa osoo hin taane binnee dubbisuullee qabna jechuudha. Kanaaf kitaaba kana keessatti gootota nuun maqaa isaanii dhageenyee hin beekne hedduu akka irraa barannullee abdiin qaba. Naabaaniin dhaloota seenaa qorachuun beekamu ta'uu isaallee kitaabni seenaa gootota shanan dhibee ragaa guddaa ba'aa fi akkasuma immoo kitaabni dhaamsa dhaamolee jedhu kunis seenaa gootota biyyaaf jedhanii dhalootaaf akkasumas eenyummaa keenya hin jijjiiru jedhanii warra wareegamaniif fakkeenya guddaa kan ta'udha jechuudha. Kanaaf dhuguma dubbachuuf taanaan ogbarruun Naabaaniin barreesse kun ergaa jabaa dhalootaaf akka dabarsu abdii guddaan qabaa. Dhaamsi dhaamolee seenaa, tokkummaa, jaalala akkasumallee namoota ilaalcha gandummaa qaban ilaalcha kana akka balaleeffatan yookiin ilaalcha kanarraa akka baratanii hawaasa waliin tokko ta'anii jecha gandummaa sana balleessanii nuun tokko jedhanii akka jiraatan kan irraa barannudha jechuudha. Sababa ogbarruu kanaatiin hawaasni walitti dhufee yaada wal jijjiiree walirraa barataa jechuudha. Kanaaf ogbarruun riqicha hawaasummaati jechuun ni danda'ama jechuudha. Umarratti haasaa isinitti hin dheeressu yeroo keessan isin jalaa nyaatu namoonni baay'een isaa jennuu danda'u waan ta'eef wanti isiniin jechuu barbaadu. Barreessaa Naabaaniin milkii gaariidhaan dhufteetta ammas irra deebin baga milkooftee siin jedhaa fuuldurattis kana caalaa si eeggataa wantoonni si fuuldura jiranii
Kanaaf fuulduratti tarkaanfachuudhaafis wanti danqaatti ta'u hin jiru. Haaluma kanaan itti fufii milkii gaarii argiin jedhanii maatii qophii kana qopheessitaniin hundi keessan fayyaa ta'aa isiniin jedhaa galatoomaadhaa ulfaadhaadhaa. Sagantaa kanarratti immoo an kitaaba tokko ruubii 10,000 nan fudhadhan isiniin jedhaa galatoomaa fayyaa naaf ta'a. Galatoomaa ulfaadhaa barsiisaa yuunivarsiitii Dambidolloo kan turan egaa akkasumas barreessaa kitaabaa kan ta'an hayyuudha nama jabaadha egaa dhalootaa fi waan gurguddaa waan rirmi nyaatee jiksuu hin dandeenye utubaa sibiilaatiin gamoo gurguddaa gamoo hawaasaa keessatti warra ijaaran keessaa seenaa dhugaa warra qoratanii lafa kaa'an jiran keessaa isaan tokko kan ta'an egaa barsiisaa Bariisoo Wayyeessaa biyya Indiyaarraa guddaa galateeffannaa kitaaba kana tokkosaa qarshii 10,000 niin bitadha jechuutiin haamilee namoota as keessa jiran hundatti haamilee horanii jiru jechuudha. Gulaalaa kitaaba kanaati. Kitaaba kanaas kan ta'an isaanii jechuudha. Kitaabni kun dubbisanii haqqina akkasii qaba, waan akkasii sirrachuu qaba jechuutiin nabaanii wajjin walii bilbilanii waan hundumaan kan waliin turan jechuudha. Yaada nabaanii kanas dhibbatti itti amananii kan fudhatanii hawaasa bira qaqqabuu qaba jedhan keessaa isaan tokko guddaa isaan galateeffannaa barsiisaa Bariisoo Wayyeessaa guddaa galateeffannaa. Thank you tiin jennaani. Amma immoo gara gastii irratti kan nuu fiddan keessummaa keenya kabajaa fi jaallatamaa kan ta'an fookalistii Miliyoon Tigist gara gastii irratti olluu baastu isaanis gulaalaa kitaaba kanaa fi akkasumas kitaaba kanarratti waan dubbisanii keessaa argan hawaasa kanaaf waa xiqqoo ni qoodu yaada qaban illee asirratti hawaasa asirra jiran hawaasa Oromoo bal'aa asirra jiraniif ni dabarsu jechuudha. Kallattiitiin gara isaaniitti isin dabarsinaa olluu galchitu. Ayyee ijoolleen keenya gaasumaan dhiifamaa warri sagantaan shamarranii tarii deebifnee itti fufna waan ta'eef isin immoo jala kana nuu turtuu sanaan booda warra keessummoota kana seensifnee kan ol deebitan taatuun isiniin jedha fedhiidhuma keessaniin nu keessummootaaf bakka gadhiisaatii asuma turtugaa deemuu miti sagantaan keenya bal'aadha. Ganaa reef jalqabna ganaa wantoota hedduu wajjiniin akka hojjannuudha. Hawwiin keenyas kanaaf iyyuu jala kana nuu turaa isiniin jenna ijoolleen warri shamarranii gastii keessa jirtan. Obbo Miliyoon Tigist ergadhaa lakkoofsa tokko barreessa. Lakkoofsa tokko nuuf barreessa namni biroo lakkoofsa tokko barreessaa. Amma isaan galchan nutti jechuudha akka argachuu dandeenyutti egaa keessummoota hedduu jira garuu kaayyoon keenya inni guddaan waa hedduu asirratti waa hedduu barachuu qabna jennee jirra kitaaba barreessaa kitaaba kanaallee hamilee itti horuu qabna bor jabaatee kana caalaatti seenaa Oromoof Oromiyaa keessa jirtu qoratee akka inni barreessee hawaasa kanaaf dhaloota boriitiif ol kaa'uuf jabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Sagantaa caalbaasii illee ni qabna akkasumas sagantaa bashannanaa illee ni qabna kiiboordiidhaan muuziqaan bifa addaatiin isiniif qophaa'ee jira. Sagantaa bashannanaa ni qabna akkasumas sagantaan koomeedii jira mudannoo fi akkasumas muuxannoon hedduun as keessatti ni darbu jechuudha. Kanaafuu yeroo itti akkaawuntii irratti fakkeenyaaf namoonni akkaawuntiidhaan isa jabeessuu qaban waan gochuun qabu ani nan godha kitaaba akkasii bitachuu nan qaba kitaaba 20 kitaaba 30 yoon ofii kootii biyya biraa jiraadhe dhaloota biyya keessa jiraniif ijoollee ollaa kootiitiif ijoollee fira kootiitiif ijoollee hiriyoota koo biyya keessa jiraniif bitee nan kennaaf kan jedhu sagantaan kitaaba gurguruullee ni geggeeffama caalbaasiin ni jira kaayyoon keenya inni guddaan kitaaba kana bituu qofaa osoo hin taane akkuma sila barsiisaan jedhan jechuudha dubbisuudha bitatanii kitaaba kana mataa dura kaawwatanii rafuu osoo hin taane dubbisanii seenaa ofii beekuu seenaa biyya ofii beekuu seenaa gootota ofii beekuu achirra dhaabbatanii immoo seenaa hojjechuudha kan barbaachisu jechuudha sanarraan kan hafe dhaloonni seenaa isaa beekuu of ta'ee dhaabbata gara argetti hin dhangala'u jechuudha gara argetti hin faca'u jechuudha siigalee dhalootaaf illee seenaa hojjeta seenaarra dhaabbateetu seenaa hojjeta seenaa haasa'uu qofaa miti abbootiin keenya qabsaa'onni keenya gaafa nu gorsan dhaloota
seenaa isaa beeku ta'aa. Dhaloota seenaa isaa beeku qofaa immoo osoo hin taane dhaloota seenaa isaa beekee seenaa sanarraa immoo waa baratee seenaa sana caalaatti kan hojjetu ta'aa. Dhaloota seenaa dubbatu qofaa osoo hin taane dhaloota seenaa hojjetu ta'aa nuun jedhu jechuudha. Saniif dhaloonni har'aa dhaloota seenaa hojjetu ta'aa hin jirru ana dabalatee jechuudha. Dhaloota oduu jala deemu, dhaloota gandummaa jala deemu, waan garaagaraa jala deemu taanee jirra. Sana keessaa baanee dhaloota of ta'ee oromummaa isaatiin wal jaallatee, wal kabajee, amantii isaa waliif kabajee, yeroo hundumaa wal dheebotu, wal beela'u ta'uu qabna jechuudha. Nuti waliif gaachana. Alagaan oromummaadhaan nu cabse malee gandaan nu cabsine, amantaadhaan nu cabsine. Saniif oromummaa keenyaaf bakka hundumaatti ajjeefamu jira waan ta'eef oromummaa keessan dursa godhadhaa, oromummaa keessaniin boonaa, ittiin wal kabajaa, ittiin hayyuu keenya, ustaazota keenya, abbootii amantaa, akkasumas namoota jaarsolii biyyaa, namoota umuriidhaan nu ol ta'an, haadholii keenya hundumaallee kabajuu qabna. Waa irraa eebbarraa fudhannee darbuu qabna. Biyya kanaaf utubaa sibiilaa, seenaa utubaa sibiilaan ijaarame gadi dhaabnee darbuu qabna kan jedhu waan hedduu kitaaba kanarraa illee waa hedduu argachuu dandeessu. Kallattiitiin gara folkloristii miiliyoon tigistitti isin dabarsinaa isaan namoota ergatan galchee buu jennaan na didee ganna darbaatii namoota biraa galche. Rakkoon qabu obbo Miiliyoon bakka Tigistii qabna waan ta'eef. lakkoofsa tokko barreeffadhaati walis hin harkifna. Ergadhaan isin jedha. Warri Garuu namni keenya gadi bu'u jira. Namni keenya gadi bu'u jira. Gidduutti illee sagantaa bashannanaallee waama tokko illee finnee namni akka seenutti akka kanatti mana isaa yoo deemne malee argisitti dhugaadha. nama nu gaggachaati. Yaadni keessan gaariidha. Obbo Miiliyoon Tigistii asumaan kottaati ol seenaa sagantaan keessan yoo as jala jiraatu. Okay, sagaleen koo jira guuma waan jira. Hin jira jedhu. Artisti Daagim waan dhageessanii xiqqoo gara sagantaatti irraa nu deemtanii isa kaan eenyuutu qabdanii jechuun gara eenyu katti faawutuu nu buttanii irra gaariidha waan jedhamuu fi sagantaa bashannanaa yookaan naffi isaan nu bansiisaati artisti dhiifamannaa godhaati yoo eenyu ta'e gara sanattutu darbin irra gaariidha. Namoonni hedduun nu jalaas gadi hin bu'inaatii sheer nu godhaati. Namoonni nu jalaa waan gadi bu'aa jiruu fi sagantaa keenya isa ijootti utuu darbine waan gaarii natti fakkaata jedheetanii